hidhaa akkanaa hin agarre jechuudha. Halkan beelarraa osoo rabbi nyaannee dhuunee garaan qabnu qorraa nutti jira balaaxarra gara gaggalaa bullaa maaltu isinitti hin dhagaamne mee osoo nyaateetiin hin hidhame waggaa 20 urmii ofii kee yoo hidhan rakkoo tokko qabu jechuudha. Nyaannee yoo garaan qabaatin dhuunee gaarii garaan qabaatin huccuu fudhanne yoo jenne gaafa nu qaban san huccuun fudhannu jettu nutti hin dhiisan huccuu takkittii nu dalagaan deemnuun akkaataa dalaynuun nu qabanii asitti waan jijjiire hin jireennu fixeera hasaasiyyaan nu fixeera sababa miicata dhabarra jijjiirata dhabarra jarana hadaraa rabbii warri afaan oromoo beeytan muslima ka ta'e hundi keessanu sheernuu godha amaanaa sheernuu godha ana sumarra goolabaa yoo isinif balleessellee dhiifama naa godha